Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota JMN amma immoo dabareen kan oduutii oduu kan isinitti manisanii cannaqaatee gaxumuraatti waliin tura. Sosochii barnootaa dhalootaaf jedhu manneen barnootaa 1700 ol ijaaraman. Sosochii barnoota dhalootaaf jedhuun manneen barnootaa 1700 ijaaramuun ministeerri barnootaa beeksise. Sadarkaa biyyaalessaatti manneen barnootaa 50,000 keessaa persentii 80 sadarkaa gadii ta'uu ministeera barnootaatti itti gaafatamaan fooyya'insa sagantaalee fi qulqullinaa obbo Daawit Azaneen himan. Manneen barnootaa sadarkaan gadi ta'an fooyyessuu fi tajaajila qulqulluu akka kennaniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan. Sosochii barnoota dhalootaaf jedhuun hanga ammaatti manneen barnootaa idileen dura sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa 7,900 ijaaramaniiru jedhan. Bifuma wal fakkaatuun sosochii kanaan manneen barnootaa 29,900 haaromfamuu fi suphamuu obbo Daawit beeksisanii jiru. Hawaasni sosochii kana milkeessuuf humna isaan beekumsaa fi maallaqa isaan deeggaruuf hirmaannaa inni taasise jajjabeessaadha jechuun dubbatan. Itoophiyaan misooma ogummaan boqonnaa gootummaa lammaffaa eegalteetti jedhan ministeerri Mufariyaat Kaamil. Itoophiyaan misooma ogummaan boqonnaa gootummaa lammaffaa eegaluu ministeerri hojii fi ogummaa Mufariyaat Kaamil ibsan. Dorgommiin biyyaalessaa afuraffaan Itiyoo kiiloot sammuu cimaan lammiilee kalaqaan ga'ooman jedhuun Eebla 27 hanga caamsaa 2tti ni gaggeeffama jedhan. Ministeerri hojii fi ogummaa Mufariyaat Kaamil saganticha ilaalchisuun har'a miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaanis dorgommiin ogummaa biyyaalessaa Itiyoo kiiloot qulqullina leenjii mirkaneessuuf waggaa 2 kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. Sagantichi dorgommii naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalotaatti gaggeeffamaa kan turee fi dargaggoonni mo'atan kan irratti hirmaatan dorgommii ogummaa fi teekinooloojii ta'uu ibsaniiru. Dorgommiin ogummaa teekinooloojii fedhii Itoophiyaa waliin wal simatuu fi fedhii gabaa waliin walitti hidhamiinsa kan qabanii fi rakkoo kan furan irratti kan xiyyeeffatan ta'uu seeraniiru. Dorgommichi akaakuu 22 kan gaggeeffamu ta'uu fi tuurizimii dadammaqsuu kan danda'u ta'us kaasaniiru. Sagantichi Itoophiyaan kutaa hawaasa addunyaa waliin dorgomaa akka ishee taasisuu himuun dorgommicha irratti teekinooloojiiwwan haaraan 70 daawwannaaf ni dhiyaatus jedhaniiru. Kaayyoon dorgommichaa teekinooloojiiwwan fooyya'oo uumuun gabaaf dhiyeessuu ta'uusaas kaasaniiru. Bara baajataa 2016tti teekinooloojiiwwan 81 oomishuu fi bara baajataa kanatti ammoo hirmaattonni 180 teekinooloojii 99 oomishuun adeemsarra jiraachuusaa kaasaniiru. Itoophiyaan gootummaa boqonnaa lammaffaa eegalteetti kan jedhan ministeerittiin dorgommiin ogummaa kun badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf murteessaa ta'uusaas kaasaniiru. Oduu keenya biyya alaatti yeroo dabarru Afrikaa kibbaatti lammiileen Itoophiyaa 44 mana tokko keessatti cufamanii argamu poolisiin beeksise. Poolisiin Afrikaa kibbaa Johannesburg keessatti lammiileen Itoophiyaa 44 mana tokko keessatti cufamanii argamu beeksiseera. Lammiileen Itoophiyaa 44 Johannesburg mana tokko keessatti cufamanii haala suukanneessaa keessa jiraachaa akka turan himamaa turan kunneen kontorbaandii gara Afrikaa kibbaatti galfamuu akka noollee poolisiin beeksiseera. Poolisiin hojii kana Eebla 23 bara 2017 naannoo sa'aatii 1:00 irratti erga mana tokko keessatti sagalee shakkisiisaa dhaga'ee booda gaazexaan biyyattii News 24 gabaasa poolisii Johannesburg wabeeffachuun gabaaseera. Gabaasni kun akka agarsiisutti poolisiin magaalittii mana seenee sakatta'uun lammiilee Itoophiyaa 44 kutaa 2 keessatti cufamanii jiran arga. Isaan keessaa tokko qofti afaan Ingiliffaan poolisii waliin haasa'uuf akka yaalee gabaasni kun lammii Itoophiyaa ta'uusaa addeesseera. Gabaasni poolisii akka ibsetti haalli mooraa sana keessa jiru suukanneessaa ta'uusaatiin darbee namoonni kunneen nyaata gahaa akka hin kennineef kutaa isaanii cufamaa keessaa akka hin baanes akkasumas ifa aduu arganii akka hin beekne uffata sirrii illee akka hin qabne ibseera. Bara darbe keessaa poolisiin Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 90 haala namummaa hin qabneen hidhamanii jiru jedhan gadhiisuu isaa gabaasni kun addeessee ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota JMN oduun sa'aatii kanaaf qabanne kan hangamaatti ture qophiilee JMN nafa waliin turtii gaarii.